akkamitti nama hundumaa waliin akkuma kanas ofii koo waliin nagaatti jiraachuu danda'a jettee yeroo hundumaa sammuu kee keessatti ni dhiphattaa? Mee isa kana ilaalchisee beektoonni yookiis hayyoonni garaagaraa akkuma kanas Biibili Iskoolaaroon kana jechuun barattoonni macaafa qulqulluu yookiis hayyoonni macaafa qulqulluu maal nuun jedhu laata? Kana jechuun barnoonni kun yookiis qajeelfamoota gurguddoo isaan as keessatti nuuf kaa'an har'a waliin ilaallu kun nama hundumaa kan gargaaru ofii isaa waliin, maatii isaa waliin, hiriyoota isaa waliin akkuma kanas ollaa isaa waliin nagaatti jiraachuu kan dandeessisudha jechuudha. Ladies and gentlemen, welcome to Oro English. This is Oro English with Sis. Baga nagaan gara Oro English dhuftan. Oro English yeroo hundumaa barnoota jireenya keenya jijjiiruu danda'an, life changing skill kan ta'an jireenyota keenya keessatti qajeelfamoota garaagaraa akkuma kanas barnoota garaagaraa yeroodhaa gara yerootti nuuf dhiyeessuu isaan yaadatama. Har'as namni tokko ofii isaa waliin, naannoo isaa waliin, maatii isaa waliin akkuma kanas hiriyoota isaa waliin akkamitti nagaatti jiraachuu akka danda'u qajeelfamoota gurguddoo 8 waliin ilaallaa jechuudha. Aga xumura lesanii kanaan waliin turaan affeerraa keenya. Mee haa ilaallu. Inni jalqabaa inner peace start from within nu jedhu. Kana jechuun nagaan keessoo, kana jechuun nagaan inni dhugaan yoomiyyuu bakka biraa yookiis ala keenyaa yookiis wanta ta'e wahii nuuf ta'u alaa eeggannu irraa osoo hin taane keessuma keenyaatii akka madduudha jechuudha. Iddoo kanatti kan isaan haasaa. Iddoo kanatti kan isaan nuuf dubbatan namni tokko ofii isaa waliin nagaatti jiraachuu yoo barbaade, maatii isaa waliin nagaatti jiraachuu yoo barbaade, naannoo isaa keessa hiriyoota isaa waliin nagaatti jiraachuu yoo barbaade, inni hangafaa nagaa isa keessa isaatii maddu Waaqayyo ilmaan namaa gaafa uume nagaatti akka jiraatu biyya lafaa amma keessa jiru kanaaf immoo bitamee burjaaja'ee jeeqamee dhiphatee akka inni oliif gadi ta'u osoo hin taane isaan kana hundumaa moo'ee bulchee ol aanee hoogganee to'atee akka jiraatuufidha. Kana jechuun durumaan dur aangoo nuuf kenname, hafuura Waaqayyo irraa nuuf kenname, hafuura Waaqayyo yookiis immoo uumaan keenya nutti baafate sun keessa keenyaatii yeroo hundumaa nagaatti akka jiraannu ni taasisaa jechuudha. Lubbuun keenyi akkuma guyyaadhaa gara guyyaatti foon keenyi kun kan isaaf barbaachisu kanneen akka nyaataa akkuma kanas immoo bishaanii dheebotu hafuurri Waaqaa yookiis hafuurri uumaa keenyaa inni nu keessa jiru akkuma kana lubbuun keenyi uumaa ishee ni dheebotti jechuudha. Kanaafuu uumaa ishee irraa gaafa gargar cittu nagaa dhabuutiin, jeeqamuutiin oliif gadi taatii jechuudha. Kanaaf inni hangafaa nagaatti jiraachuudhaaf keessi keenyi, lubbuun keenyi uumaa ishee dhaggeeffattee uumaa ishee wajjin intimeesii relationship isheen qabdu, walitti dhiheenya isheen qabdu baay'ee guddachuu qaba jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu nagaatti jiraachuu yoo barbaanne hariiroo uumamni uumaa waliin qabu, kana jechuun lubbuun keenyi uumaa ishee waliin Waaqayyo waliin qabdu eeggachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha jechuudha. Peace is not the absence of problems. It is the presence of calm within them. Kana jechuun nagaatti jiraata namni tokko yookiin Mr. X yookaan Miss X nagaatti jiraata yookaan jiraatti jechuun rakkoo hin qabdu yookiin rakkoo hin qabu jechuu miti. Rakkuma sana keessatti tasgabbaa'anii rakkoo akkuma rakkoo sanaatti fudhatanii garuu eenyummaa ofii, kwaalitii ofii, attribuutii ofii jalqaba adeemsiitii uumaa keenya irraa fudhanne sana beeknee lubbuu keenyi uumaa keenya faana hariiroo gaarii akka qabaattuudhaaf irratti hojjechuudha jechuudha. Good. Inni lammaffaan control what you can, let go of what you can. Control what you can and let go of what you can.
wanta dandeessu control gochuu yookiis manage gochuu irratti xiyyeeffadhu malee wanta hin dandeenye wanna control gochuu hin dandeenye irratti hin xiyyeeffatini. Eeyyen dhugaadha. Mee jireenya keessan taalaala. Mee jireenya keenya teenyee haa ilaalu. Yeroo hedduu wantoonni mataan bu'aafachiisan, wantoonni mataan nu cabsan, wantoonni yeroo hundumaa nu dhibbisanii fi nagaa keenya nyaatan, gammachuu keenya nyaatan, wanta hin dandeenye ofii keenya jijjiiruu kan hin dandeenye tokko irratti akkasiin godha yookiis immoo akka kana ta'uu qaba jennee yeroo of dhiphifnudha. Mee haa ilaalu. Fakkeenyaaf namni tokko nama tokko waliin wal dhaba. Fakkeenyaaf wanta gaarii tokko goonee fi namicharraa wanta gaarii osoo eeggannu namichi garuu wanta gaarii nuyi eeggannu sana nuuf gochuu dhabee faallaa wanta sanaa nutti hammaata yookiis immoo badii ta'e wayii nurratti hojjeta jechuudha. Amma sa'aatii kana yookiis immoo yeroo kana wanta nuyi gochuu dandeenyu hamaa inni nurratti hojjete sana yookiis immoo badii inni nurratti hojjete sana akka waan sirreessuu dandeenyutti namicha itti aarree namicha waliin wal dhabnee wal lollee jeeqamnee maaf akkanan jedhamaa maaf akkasinaan jedhaa maaf akkana godhaa jennee of dhiphisna yoo taane waan tokko sirreessuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif ala kun namichi nuun aladhaa yoo guddaa wanti nuyi gochuu dandeenyu maybe nu mijata yoo ta'e namicha ajjeesuu yookiin namitti ajjeesuudha. Kun immoo namicha ajjeesinirra jechuun ofii keenyas duuneerraa jechuudha. Nagaa yookiis immoo sana argachuutiin gammaduu hin dandeenyu yookiis immoo nagaan keenya eegamuu hin danda'u. Garuu wanta gochuu dandeenyu inni guddaa fi inni hangafaa nagaa keenya eeggachuudhaaf okay godheera miti wanti sun ta'eera miti wanti sun raawwachuu ta'eera miti sana dhiifnee inni sun ta'uusaa akka ta'e akka kana ta'eera already wanti kun raawwateera jennee of amansiifnee ofii keenya garuu wanta sanatti dhiphachuu akka hin dandeenye ofirratti hojjechuudha jechuudha. Yeroo hundumaa wanti nuyi control gochuu dandeenyu, wanti nuyi to'achuu dandeenyu nu mataa keenya qofaadha. Miidhamneerra eeyyeen akka miidhamne beeknee garuu waan miidhamneedhaaf qaama kabiraa sana miidhuu yookiis immoo qaama kabiraa sanatti hojjechuu osoo hin taane ofuma keenya irratti hojjennee waan miidhamne sana akka miidhamne of hubachiifnee dhiisuudha jechuudha. Maaf akkana ta'uu qaba, akkana ta'uu dide, akka kana ta'uu qaba, akka sana ta'uu qaba jennee yeroo hundumaa of nyaanna yoo ta'e waan takka jijjiirama takka jireenya keenya irratti hin finnu jechuudha. Faallaa sanaa of miidhaa, of dhiphisaa, of jeeqaa jireenya hafuuraa keenyaan, jireenya foonii keenyaan, sakaleessa eengeddaa keenyaa fiizikaalillee fiizikaal appeeraansiin keenya mataansaa digreed ta'a dikompos nyaatamaa deemaa jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan akkuma isaan barruu isaanii kana keessatti jedhan akkuma isin dubbise waan kontrool gochuu dandeenyu wanta harka keenya keessa jiru nu mataa keenya irratti hojjechuudha malee isa kaan dhiisuudha jechuudha. Miidhama sana wanta nuuf ta'uu dide sana akka ta'uu didetti achi dhiifnee ofii keenya garuu waan sana jireenya keenyatti fudhannee internalize goonee ofii keenya faana nagaatti jiraachuudha jechuudha. Inni sadaffaan forgive and free yourself. Yeroo hundumaa akkuma sila isinii kaasee qabxii kan jalqabaa waliin wal fakkaataa yeroo hundumaa dhiifama gochuu nama kam faana iyyuu wal dhabdee qabaachuu dhiisu yoo wal dhabnellee akka wal dhabne sanatti baqa walii galuu hin dandeenye yoo ta'e akka walii galuu hin dandeenyellee beekni nagaatti jiraachuu dhiifama gochuu yeroo waan tokko dhiifama goonu hidhaa sammuu hidhaa saayikooloojii keessaa hidhaa jireenya hafuuraa keessaa of baasuudha jechuudha. Just relax goona. Ofuma keenya gaafa namaaf dhiifnu especially ego keenya irratti hojjechuu qabna yeroo kana. Yeroo hundumaa egoon keenya gaafa namaaf dhiifama goonu yookiis immoo gaafa nama tokkoo fi utuun nu miidhaa jiruutti gaafa deebinee dhiifama gaafannu akka waan xiqqaanne akka waan gadi taane akka wanta ta'e wahii inferiority wayitti nu lakkaa'aa jechuudha. Sana mo'uu qabna. Sanarra darbuu qabna. Dhiifama gochuun mo'ichadha jechuudha. Kan qawween kan ni waraanaa kan wantoonni hedduun hin goone jaalalli akkuma kanas dhiifamni ni godhaa jechuudha. Namni jaalala qabu immoo of keessaatii dhiifama gochuun ittiin ulfaatu jechuudha. Inni afraffaan simplify your life. Just jireenya ofii complex gochuun hin barbaachisu. Complexity yookiis immoo akkana ta'uu qaba sana hir'atee
kanatu hir'ate kana gochuun qaba Mr X yookiin Mr Y yookiin abaluun kana qaba sana qaba so ani immoo kanan qabu anis kana godhachuun qaba anis sana godhachuun qaba jennee waan hin qabne irratti xiyyeeffannee yeroo hundumaa of jeequ of dhiphisu of nyaachuu mataa of cabsu osoo hin taane just simplify goone waan qabnuun akka ta'utti gammannee jiraachuu baruudha jechuudha. Yeroo hundumaa jireenya salphaa jireenya ofii salphisanii jiraachuun jireenya ofii qalalla godhanii jiraachuun nagaatti akka nu jiraannu taasisa. Especially the simpler your life, the deeper your peace. Hammuma ati jireenya kee qalalla gootee jireenya kee salphistee jiraattu akkum kana nagaan kees baay'ee gadi fagaata yookiis immoo baay'ee iddoo godhataa jechuudha. Tasgabbii guddaa argataa jedhu. Inni shanaffaan practice gratitude daily. Yeroo hundumaa guyyaadhaa gara guyyaatti galateeffachuu, waaqeffachuu, eebbisuu, gammaduu kana baruudha. Yeroo hundumaa sa'aatii hundumaa yoo nuuf danda'ame yeroo hundumaa just alive ta'uu keenyaaf jiraachuu keenyaaf nagaa ta'uu keenyaaf even dhukkubsannee jirrallee yoo ta'e namni by the way nagaa dhabuuf fayyaa dhabuun walii gargari. Namni fayyaa dhabuu ni danda'a. Fayyaa dhabee garuu nagaa qabaachuu ni danda'a. Inni guddaaf inni murteessaan nagaa qabaachuudha ofii. Kanaaf dhukkubsannee mallee jirra yoo ta'e miidhamnee jirra yoo ta'e beelofnee jirra yoo ta'e gadi buunee jirra yoo ta'e ol kaanee jirra yoo ta'e nutti tolee jirra yoo ta'e nutti badee jirra yoo ta'e boohaa jirra yoo ta'e gaddaa jirra yoo ta'e whenever and wherever it is situation sana keessaati baanee gravity harkisa dachee kanaa keessaa baanee yeroo hundumaa uumaa galateeffachuu baru. Hammuma galateeffannu galanni immoo jireenya keenya keessatti heddummachaa multiply ta'aa deemaa jechuudha. Enerjiin keenya yeroo sana gara sanatti flow ta'aa jechuudha. Yeroo sana annisaa qabnuun beekumsa qabnuun yeroo qabnutti waa baay'ee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Inni ja'affaan stay away from negative energy. Stay away from negative energy. Definitely just wantolii humna nama buusan, wantolii nama dadhabsiisan, wantolii duubatti nama qaban, wantolii ati akkasidha ani kanan qabu, ani kanan danda'u, hin danda'u, kana gochuu hin danda'u, ani iddoo kana gahuu hin danda'u, ani kana gochuu hin danda'u. Kanaaf kan kana fakkaatan jireenya ofiirraa fageessu. Apart from that, stay away from that. Just wantolii akkasii of keessaa ajjeesuu, ilaalacha akkasii of keessaa qulqulleessuu baasuu. Maaliif akka nuyi ofirra teenyu, akka nuyi jeeqamnu, akka nuyi dhiphannuuf inni hangafaa isa kanadha jechuudha kan hojjetu. Inni torbaffaan connect with nature and silence. Connect with nature and silence. Just uumama waliin yookiin uumama jiru faana yookiis immoo tasgabbii jira faana warra akkasii faana connect ta'uu. Just uumama kana nature kana ilaalanii boqochuu, tasgabbaa'uu, of tasgabbeessuu, callisanii waa laaluu. Just wantolii yeroo ammaa kana faffaca'an kana social media irraa wantolii waan garaagaraa argaman kanarraatiin of takka adda of baasu. Yeroon kana jedhu wantolii nu gargaaran, wantolii jireenya keenya barbaachisan ni jireenya keenyaaf barbaachisan ni ilaalaa, ni hordofnaa, ni barannaa. Yeroo murtaa'aa garuu ofii keenya faana, uumama faana, wantolii jiran kana faana ilaalanii enjoy gochuu, boqochuu, of tasgabbeessuu. Inni dhumaaf inni saddeettaffaan live with purpose. Live with purpose. Namni kaayyoon qabne, namni galman qabne, namni akkasumaan jiraatu tasan nagaan argatu, tasan gammadu. Maaliif inuma burjaajaa jechuudha, inuma olii gadi ta'aa jechuudha. Garuu kaayyoo jiraannuuf, waan jiraannuuf adda baafnee beekni jennaan yoomiyyuu kaayyoo sanaaf jiraanna taanaan nagaatti tasgabbiitti jiraachuu dandeenya jechuudha. Jireenya meaningful ta'e, jireenya hiika qabeessa ta'e, meaningful ta'e waan akkasii kana
qabaachuu dandeenya jechuudha. Even challenged yoo taanellee, even yoo challenged taanellee challengein sun purpose keenya sanaaf waan jiraachaa jirruuf akka nutti dhufe waan beeknuudhaaf gammaduudha, nagaa qabeeyyiidha jechuudha. Kanaafuu qajeelfamoota kana gara jireenya keenyaatti finnee jireenya keenya keessatti apply goonee just internalize goonee nagaatti, tasgabbiitti ofii keenya faana, ollaa keenya faana, hiriyoota keenya faana, maatii keenya faana, biyya keenya keessatti jiraachuu ni dandeenya jechuudha. Biyyuma keessa jirru keessa taane eessallee haa ta'u, biyya keessa haa ta'u, biyya alaa haa ta'u, wantoonni kamiraan adda baanee nagaatti uumaa keenya faana jiraachuu dandeenya jechuudha. Aga deebinee wal agarruutti nagaatti.